raayinaa sa'u dhugaadha namoonni maallaqa qaban amma durallee dubbiin teeti namatu maal naan jee qarshii 500 qaba maaliin itti dalagaa qarshii 200 qaba qarshii miliyoona 1 qaba waaniin dalaguun beekuu jaa anammoo wanni niin barbaadu gadi laala wanni maallaqaatun dafteeti maqaas nama balleessiti saniifuu wanni niin guddoo godhu qoradhee obboleeyyan kiyya waan kanarra muuxannoo qabanii wajji namoota dandeettii qabanii wajji leenjiin tokko kannamee fi dhugaan jirtu walii himamee achi booda namni gara hojii akka galu goonaa jechuudha warri maallaqa xixiqqaa qabu warri maallaqni xiqqaan qabu beeytanii qarshiin takkaas maallaqa qarshiin 99 maallaqa qarshiin 99 fi qarshiin takka walqixa vaalii of manii irratti namni qarshii 99 qabu meeshaa qarshii 100 bitachuu hin danda'u yoo qarshii takka qabaate malee tanaafu wanni xiqqoon qabda waan guddoodha tanarratti yoo rabbi jiyaani gorsaa biidinasaati nama baakgiraawundiin isaa agartee faayinaansiiti hariiroo hawaasaa irratti isin gorsu malee waan tanarratti bal'inaaniin isinitti haasawaa bal'inaaniin isin leenjisa yoo rabbi jedhee amma barnoota itti jirru kunillee waanuma faayinaansii obboleeyyan keenya dhuunfaa mana hunda jijjiiruuti tanarraa illee qooda fudhadhu telegiraama kiyya jala seenii galmaayyu nu eegi achirratti illee ni haasoyna umrii dheeradhu wanni ati haasti garuu waan ajaa'ibaa galatoomi obboleessa hayyee umrii dheeradhu yaa damiin dubbillee si afaanii qabee uumni oromoon qabdusii sanumaaf lakki ana qofaa miti an xiqqa jechuun an tokko ilaalee achi keessaa tokko nama na caccaaluu jira asin bahini malee oguun siin joo naa galee yoo jara soddaa keenyaa ilaalte yaa irratti dalagu jiran waahid soddaa keenyaa kana ilaalte hedduudha manni akkanatti nama hawaasa karaa irratti deebisuu sii galee inshallah nutis ni deebisna abshir atuu bar na caaltaa atuu na caaltaa bar atummaan mataan kee kunuu yoo as bahe na caaltaa bar namni waan beeyne hin jiru bar obboleeyyan kiyya namni waan qabu yoo as bahe yoo wal bira dhaabbanne yoo neetwoorkii walii qabaanne yoo wal guddisne yoo hogguu namni jallate karaa wal deebisne wanni guddoon beekaa guddaa jechuun karaa wal deebisee bar tanaafuu abshir wal bira jirra galatoomi qaruma wal deebisu inshallah galatoomi inshallah asuma irratti hin beeksisa yaada kee kana wal garraa amma boodaas deebinee jechuudha namni itti aanu barakat mulgeeta I think akkasna fakkaata namni hayyee ni jira neetwoorkiin isin bira obboleeyyan neetwoorkiin isinitti mul'isaa jira hayyee namni abbaan isaa mulgeetaa hayyee neetwoorkiitu nu rakkisaa jira hayyee isin hundinuu galata guddaa isinii qabna kabajaa gurguddoodha isinii qabna networking Amalja, we have detected inactivity during your current live. Complete the verification. Continue. Okay. Alush. What? أسرت بيتي verification in الفاجرة. أيه إسن هندي نبكة جرتانيتي. Okay. networking وانا هنا بيتي أقول رخيصة بدا. دفت تنجرو نيتوركي تركي ساجر نفكاتا تنافو وني أمر راها سواجرو قوبي تينيتان الرتي نمني يرو هند والقبا قباتشو قبا والبيرجراتشو قبا وني والبير إلا قامامي قلتومي وبليسخية إلا قاما بريبسا أيه قلتومي أولنته أسرت بيتي فيريفيكيشن إلا قاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه ها سيمي eeggachuuf mi'oota godhee callisaa jira malee ana nabirratti jalqabarraa gammaatitti uummanni akka yeroo seenirraa kaasee jechuudha. Galatoomi. Oguu takka beekte oguu neetwoorkiin kee akkana darbe taap godha oguu takka namni hundinuu taap godha please. Oguu neetwoorkiin kee dadhabe siif barreessaa asirratti. Arkitee narra barreeffama saniin dubbisee fi bar. Neetwoorkiin dadhabaa ta'uu natti argisiisaa jira. Saniif wanna jechaa jira.
Hayyee. Eeshi tole akkam. Nagaa fayyaadhaa jirtaati. Jira alhamdulillah galata rabbii ibsaa kenna. Hayyee. Waalaikum assalam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Hogguu namni tokko haasa'u yeroo walii eegganne akkasii wal jala seennaa. Hayyee itti fufaa. Hayyee. Hayyee ni dhaga'ama itti fufi. Ibsaa kenna anatu haasa'u moo? Ati haasa'ee siqee. Ati haasa'ee saba gaafa xiiqii ja'a maqaa keessan kana maqaa ajaa'ibaati beekte. Hayyee galatoomi ibsaa dhugaa rabbii dubbachuuf ani maal akkasiin jedhee akkamitti akkas ibsuu fi akkamitti akkas galateeffadhu hin beeku. Suma dhugaa rabbii siin jedha wallaahi laziim. Anillee na jala seentee. Yeroo kana keessatti beektaa akkuma ijoolleen kenna. Akkuma ijoolleen kenna hedduu sii kaasaa turanii dhugaa rabbii sabni kenna nuti uummanni kenna waan akkanaa kana yeroo baay'ee duuba jaafoodha dhugaa rabbii sitti muudhaaf uf jajuu fi uf tuuluulleen barbaachisaa hin ta'u waan ta'eef ani ufuma kiyyarraa kaasee yoo sitti hime moobaayila kana ittiin bilbiluu fi feesbuuka ittiin laaluu tiktookii ittiin seenee ittiin laaluun ala wanni biraa wanni irraa fayyadamaa jiruu fi wanni tokkollee wanni beeku hin jiru beete. Dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf hatta iimeeluma ofiituyyuu namoonni baay'een ittiin banatanii yoo banatanii iimeela isaanii irraanfatanii karaan ittiin deebifatan baay'ee rakkisaa jira. Dhugaadha. Kanaaf ammoo ati ammoo kanarratti furmaata ta'uudhaaf baay'ee kararra nu keettee akkamitti ammoo tuyyuu akka ittiin jireenya keenyallee waa'iluma kanaan ittiin jiraannuu fi akkamitti ammoo barnoota keenyallee duratti akka tarkaanfannu taasisuu irratti gahee guddaa qabdaa. Kanaaf ulfaadhu kabajamii har'aa duniyaa irratti rabbiin ammoo si haa ulfeessu. Warra akiraa ammoo waan ofii jaalatuu fi jannata isaatiin si haa gammachiifatu siin jedha obboleessa kiyya. Amiin walumaanuu obboleessa kiyya. Inni dhaga'amaa miti? Sirriitti dhaga'ama. Kanaaf sitti hin dheeressu dhiifama naa godhi yoo sitti dheeresse. Rakkoon qabu. Amma kanatti aansee gaafii biraa qaba. Hayyee. Onlaayinii kanarratti karaa onlaayiniitiin galmee amma tola ooltummaadhaan amma jalqabe kana galmaa kanatti kana galmaa'ee jira. Telegiraama jala jirta? Galtaa? Telegiraama jala jirta? Nagaatti jiin obboleessa keenya kan galtaa jiru kana. Ifama ibsa. Amma Nagaatti jiin. galmaa'ee jira. Hayyee. Isa san galmaa'ee jira. Hayyee. Ofii ammoo galmoo itti jedhee waan naa mirkaneessillee hin argine. Rakkoon qabu. Ati telegiraam. Obboleessa kiyya. Kan akkatti mirkaneeffachuun si hima boruuf iftaan telegiraam irratti aktiif ta'e telegiraam irratti laayivii seennee supparvaayizaroonni jiranii daayirektarri mana barnootaatis jira namoota akkanaa kana gargaaruu qofaaf achi jiran. Dhageessee? Yoo imeeliin si jalaa badees imeelii haaraa kireet akka godhattu si godhan paaswordii yoo si jalaa bate paaswordii si deebisan si gargaaruuf jecha. Kanaafuu ati telegiraama jooyin gootee jirtaami? Telegiraama jooyin goonaan bakka seentee jirtaa gargaarsi barbaadamu hundi gara si godhama. Si gargaaruuf jecha. Toliin bilbila nurraa cufi gaa miyuut godhi. Kanaafuu ati Toliin miyuut godhi please. Namni maqaa Toliin qabu. Okay, saba gaafa xiiqii maal jettee ati? Ati seentee jirta waan shakkitu hin qabdu ishee. Dhageessee? Galatoomii ati telegiraama jooyin gootee jirta saniifuu bifa saniin itti taha namni Barakat Mulugeetaa eenyu. Hayyee namni eenyu Mulugeetaa jiru kun Barakat Mulugeetaa hin dubbatu namni kunis gadi bu'uu qaba nagayetti. Haga ammaa dubbadhu enneeti hin dubbanne hiree kanneen fayyaadhaa jirtaa Toliin. Hayyee sibira garuu wanna jeequmsa keessa siistar dalagaan tan ati beekaatiin si dhiise qaceelloo siin haasa'uuf Toliin fixatee haa ba'u qaceelloo haasa'ina. Eshi Toliin haasa'i. Beetee jeequmsa tokko isa duuba jira waan nama haasa'u. Toliin haasa'i.
Ayyee. Kennaati. Ayyee. Ayyee wanti jechuu barbaade wanta ammas asirratti yaaddeertee waan onlaayinii kana wal qabatee teeknooloojiin haaraan addunyaan karaa. Ayyee. Addunyaan karaa itti fufi. Maybe networking beekte jiddu nu qabaa jira. Na biraayis isin biraayis waluma keessanis hiyyaassanuma namni beekte hara lachuutuunu wal bira jirra obboleeyyan kiyya teeknooloojii kanarraa bu'aa buufachuu qabnaadhaani bakka gabaabdutti wanni isin jechuu barbaadu tanuma. Toliin wal dhaga'uu hin dandeenye. Sister itti fufuu dandeessaa ni dhagayamaa sister. Sister na dhagayaa jirta amma seeni. Sister. Siin dhagaadamiin assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Yooyyaa baga jiraatte akkam? Ani sister Tiyyoolee. Tiyyoolee maashaallah Booran. Ani sister Tiyyoolee naan jedhan. Booran. Aniitu warra durii irraa hin hafe. Akkasii. Yaani an arge. Hayyee. Perfect. Mix. Haramkeefi. Duuba ani sister Tiyyoolee naan jedhanii. Hayyee. Warra durii sanirraa hin hafe. Hayyee. Warra keenya haarargee ha durii irraa isaanaatu hafe. Hayyee. Akkam jechuu? Akkam jechuu? Warra durii ta'aniitu. Warra durii. Sooshaal miidiyaa keessatti damee. Warra durii namni jaaniin jiru. Akkasitti. Akkam jechuu? Jala dhufee numaan caqasaa. Galatoomii obboleettii tiyya. Akka kee fooloo teetillee numaan qabaa fooloon taa'e. Hayyee. Duuba waan ijoolleen si gaggaafattu kanallee aniituni nama waan gaafadhu guddoo waan naman gaafadhu yoo waan tokko itti hirmaadhee gartee yoo toppikiin jiraatte toppikii sanitti hirmaadhee malee guddoo si gaggaafadhu si rakkisu. Mee arra na gaafadhu arra na rakkisi mee arra na gaafadhu arra na rakkisi sister arra mee mirga qabaadhu. Achi keessaa seeni caqasuu qofa odoon ta'e naas gaafadhu naas rakkisi obboleessa akkanatti. Bal'inaan walitti haasa'uu qabna sister tiyya. Akkasake. Ani tun eegaan biyyaa bahe ijoollummaaniin biyyaa bahe eegaan biyyaa bahe sarara kalee miti yoollaa guddadhee but society keenya tana guddumaan quba qabaa. Bal'oo fi rakkoo teenyas guddumaan harka keessaa qabaa. Galatoomii. Ammoo rakkoon teenya kan eegaan biyyaa bahee fi arma jidduu sooshaal miidiyaa dullattis kaayas keessumaan jira bakka takkatti inumaa mul'adha bakka cufatti akkasiin mul'adhu bakka amma damiinota keenya amma tiltookii na duraa liqimsitoota qofaa keessatti na argita. Amma rakkoon keenya barnootaa fi dalagaa ijoolleen jettee hedduu si gaafata. Sumayyaa miyuut godhi ol seentee jirta. Hayyee galatoomitti fufi sister. Hayyee. Barnootaa fi dalagaa wal gaafata. Fakkeenyaaf nuti addunyaarra facaanee jirra. Addunyaarra facaane kana ijoolleen teenya xixiqqeenyaan osoo aadaan baratiin odoo gartee jireenya warra isaanii quufin gartee jireenyaaf jettee jiruu tana for life. Amma laqootii yahunis xiqqoon jijjiirame. Naafsha ni gala. Jiruudhaaf jettee biyya ambaarra facaatee dhuga. Biyya ambaarra facaatee jirti. Ijoolleen biyya ambaarra facaatee tun ni dalagatti. Dalagatteeti kan dalagatti kana horii isaanii kan qabeenya isaanii kan akkatti faayida'aman akkatti gartee gargaaraman biyyattis ergatanii fiixaa yookiin fira fi fiixaa jechuun fira jechuun ergatanii irraa faayidamaan jiran. Qofaa ijoolleen teenya wani miidhamaa jirtuun ijoollee society karaa arabaa turwaasan. Nu warra Awurooppaatiin siiqan. Amma nuti eega biyyaa baane turree jira. Ka biyyaa baane turree ispeeshaalii ani xiqqoo ani tuni dippilii hararguma dhaladhee. It's okay bakka feetee dhaladhe obboleettii tiyya. But my dad is from Anad. It's okay everywhere you are Oromo. Bakka feetee dhaladhe obboleettii tiyya sun rakkoon qabu. Ati yoo nan beene malee namni guddaan na beekaa hin jedheti ijoolleen eenyu. Amma nutiin kun eega biyyaa baane biyya faranjii tana dhufnee num hagariin keenya kafayyaa qabnu ni dalaganna
ilmaan guddisna